Akkam jirtu nagaa keessanii? Nageenyi keenya bakka isin jirtan maratti isin haa qaqqabu. Akkuma beekamu paartiidhaan qoqqoodnee kan nuti ilaalaa jirru Jeneraal Fiiziksiidha. Paartii darbe keessatti motion with constant acceleration kan jedhu sirriitti ilaalaa turre. Kana malee gaaffilee isa fakkaatan baay'ee hojjenneerra. Gaaffilee kitaabarraa dabalatee gaaffilee garaagaraa shaakalaaf akka ta'utti ikweeshinoota baafnee sirriitti ilaalaa turre. Yeroo kana immoo chaanaalii keenyaaf warri haaraa taatan reefuma warri galtanii sabiskiraayib gootanii miseensa akka taatanii gamanumaan isin gaafadha. Amma gamanumaanii paartii sadaffaa irratti kan nuti ilaallu free fall motion kan jedhudha jechuudha. Free fall motion yookaan kufaatii walabaa kanuma duraan beeknudha. Ikweeshinoota kanaan dura ilaalaa turre. Constant acceleration motion kan nuti ilaalaa turre sana ikweeshinoota sana yaadatti qabachuu keessan yookaan beekuu keessan mirkaneeffattanii kana booda free fall motion kanatti darbuu qabdu jechuudha. Gamanumaanii free fall motion jechuun is example of constant acceleration motion. Free fall motioniin fakkeenya yookaan constant acceleration motion keessaa isa tokkodha jechuudha. Free fall motioniin kufaatiin walabaa sochii guula wal fakkaataa keessaa isa tokkodha jechuudha. Kanatti aansee only control of the force of gravity. Sababa maaliitiin? Sababa harkisa dachee qofaatiin. Sababa dacheen gadi harkisu qofaatiin free fall jenna. The absence of air resistance. Dhiibbaan qilleensaa akka hin jirrettidha kan fudhatamu jechuudha. Dhiibbaan qilleensaa hin jiru sababa harkisa dachee qofaatiin. Kan wanti nuti ol darbanne yookaan wanti nuti gadi gadhiifne tokko deebisee lafa kan bu'uu fi sababa harkisa dacheetiin. Kanaafuu dhiibbaan qilleensaa achi keessaa neglected ta'ee jira jechuudha. Kanarratti yeroo baay'ee fakkeenyi ka'u dhagaa kiiloogiraama 10 ulfaatuu fi dhagaa kiiloogiraama 1 ulfaatu fageenya walqixarraa walfaana yoo lafatti gadi gadhiifne walfaana lafa ga'a. Yeroo tokko yeroo wal fakkaataa lafa tuqaa jechuudha. Maaliifi all objects fall with constant acceleration toward the surface of earth. Wantoonni lafatti gadi kan kufanii guula wal fakkaataadha jechuudha. Dacheen wantoota kan isheen harkistu isa guddaas isa xiqqaas maalos 9.8 meetir per secondiidhaan jechuudha. Generally accepted value is 9.8 meter per second square acceleration due to gravity kan nuti jennu jechuudha. Safarri kun immoo yookaan guulli kun immoo varies with latitude, longitude and altitude on earth's surface. Sarara mudhii lafaatti, daarii lafaatti, iddoo garaagaraatti lakkoofsi kun yookaan herregni kun takka hin dabalaa, yeroo tokko hin qannasaa, 10 hin galaa, 9.8 hin ta'a, isaa olis hin ta'a, iddoo garaagaraatti immoo gargaridha. Kana wanti ijoon tiyoorii isaa fakkaatu kanadha. Free fall motion kun karaalee garaagaraatti kan inni uumamu. Gaaffiinis yeroo gaafatamu karaalee sadiidha jechuudha kan gaafatamu. Karaa sadii kan irratti xiyyeeffannoo itti kennine kan ilaalu ni ta'a. Yeroo gaafatu wanta sadii kenna. Yookaan dropped jedha. Yookaan immoo zero upward jedha. Yookaan immoo zero downward jedha. Amma wanti tokko dropped kan ta'u yoo wanti tokko gadi gadhiifne yookaan nurkaa bu'e wanta qabne jiru tokko kubbaasa ta'u dhagaasa ta'u yeroo gadi sin darbanne ol sin darbanne calluma jennee yeroo gadi gadhiifnu dropped jenna jechuudha. Dropped kana keessatti foormulaa mataasaa qaba ilaallaa jechuudha. Kana malee immoo zero upward yeroo ol darbannu kubbaa tokko yeroo waaqa keessatti ol dhiinnu deebi'ee lafa bu'a. Inni kun immoo akkaataa itti hojjetamu qabaa jechuudha. Kan biraan immoo zero downward yeroo gadi darbannu immoo lafumatti asii gadi yeroo darbannu immoo gadi darbachuu jedhama.
Inni kunis akkaataatti ilaaluu qabna. Bakka sadiitti qoonnee kan laaluu ni ta'a. Walumaa gala acceleration due to gravity kun one dimension motion vertically qofaarra kan gaggeeffamu kallattii y qofaarradha jechuudha. Horizontaal irra deemu paarabolaan uumu y direction qofaarradha. Vertically yookaan one dimension ta'uusaa beekuu qabna. Kanarratti kan nu fayyadu sila maal jennee free fall motioniin fakkeenya constant acceleration motionidha jenna. Constant acceleration motionii kanaan dura sirriitti ilaalaa turre equationota 5 qabaachuusaa beekna. Equationota 5 sana keessa warreen ijoo goonee keessaa fudhannu equationota 1 hanga 3 jechuudha. Tokkoffaa, lamaffaa, sadaffaa. Equationota kana sadanii akkaataa isaan ittiin free fall motion keessatti nu fayyadanii tokkoon isaanii ni ilaalla. Innis equationonni kun sadanii free fall motion keessatti baay'ee nu fayyadu. Kufaatii walabaa keessatti wanni tokko asii gadi yeroo kufu, amma fakkeenyaaf kana kubbaadha yoo jenne, kubbaan kun yeroo asii gadi kufu giraavitiin isaa walqixaa 9.8 meetir per second square ta'a. Acceleration isaa immoo A xiqqoon kun immoo negatiiva 9.8 meetir per second square ta'a jechuudha. Kanarraa kan nuti beeknu acceleration walqixaa minus g yookaan acceleration walqixa negative acceleration due to gravity jenna jechuudha. Yookaan immoo acceleration isheen kun walqixa minus 9.8 meter per second square negatiiva ta'a jechuudha. Achii gadi yeroo bu'u acceleration inni kun negatiiva ta'a, inni kun immoo positive ta'a jechuudha. Kanaafiyyuu kanarratti maal jennee acceleration walqixa minus g jenna. Kana booda bakka acceleration kana minus g buufanna. Free fall motion keessatti kanaan ilaalaa jechuudha. Amma bakka acceleration kana minus g gaafa buufannu final velocity walqixa initial velocity minus a kana g godhanna g times t akkasitti jijjiirannaa jechuudha. Delta r'n walqixa initial velocity times t minus 1/2 a kana maal jijjiiranne g t square jijjiirannaa jechuudha. Kan biraani sadaffaa irratti final velocity square walqixa initial velocity square plus ture minus 2 a kana g t jijjiiranne delta r. Kan egaa equationota kana sadan jechuudha kan nuti fayyadamnu. Free fall motion keessatti sirriitti beekuu qabna jechuudha. Warreen kana sadan kun akkaataa garaagaraatti nu fayyada. Tokkoffaan kun kan inni nu fayyadu yeroo delta r hin jirre nu fayyada. Itti aanee immoo delta r as keessa waan hin jirre jechuudha. Inni kun immoo inni itti aanu kun immoo yeroo final velocity hin jirredha kan inni nu fayyadu. Inni itti aanu kun immoo yeroo time hin jirre. Maaliif time as keessa hin jiru, final velocity as keessa hin jiru. Kana warreen kana sadan beekuu qabna jechuudha. Meegaa gaaffiin as keessatti akkamittiin gaafatama? Yeroo gaafatamu immoo maalirratti hundoofnee kan deebifnu karaalee sadiin akka ilaalu isinitti himeera. Innis dirooppidiidha. Siruu upward fi siruu downwardidha. Mee dirooppidiirraa gaafa jalqabnu fakkeenyaaf kanaan kubbaadha yoo jenne asiitii yeroo gadi gadhiifamu dirooppi yeroo ta'u yeroo lafa bu'aa jira jechuudha. Iddoon kun lafadha. Dirooppi yeroo ta'u yeroo gadhiifamu jechuudha. Dirooppi jedhee gaafa nu kennu maal beekuu qabna iddoo kanatti initial velocitiin walqixa 0 ta'a. Maaliif gadi hin darbatamne ol hin darbatamne initial velocitiin 0 dha jechuudha. Giraavitiin immoo 9.8 meetir per sekondii iskeeriidha. Kun jiraachuusaa beekna. Initial velocitiin beekamaadha 0 dha dirooppi irratti. Kana malee heetiidha. R initialidha. Iddoon kun iddoon ni ka'e. R initialidha. Iddoon kun immoo R finalidha.
mee 10 meetira deemee jenna. Kanaa kaasee hanga lafaatti 10 meetiradha. Akkasitti nu kennee mee fakkeenyaaf maal nuun jechuu danda'a? Time to hit the ground. Sa'aatii wanti kunii lafa gahee barbaade. Fakkeenyaaf taayimii nu gaafachuu danda'a. Kana malee ispiidii nu gaafachuu danda'a. Ispiidiin ittiin yeroo lafa gahuu ka'e kan naannoo kanatti faayinaal veelosiitii asii nu gaafachuu danda'a. Given jennee asiitii kan nuuf kenname inishaal veelosiitiin walqixa 0dha. Kan biraa giraavitii qabna. Giraavitiin 9.8 meetir per second squareedha. Kan biraanii heeyitii qabna yookaan deeltaa R qabna. Deeltaa R walqixa. Deeltaa R jechuun immoo maal jechuudha? R faayinaal maayinus R inishaalidha jennee R faayinaaliin keenya asitti 0 ta'a. Kana booda asirratti immoo meeqa irra jira? 10 irra jira. Kanaafiyyuu 0 irra 10 negatiiva 10 meetiradha jechuudha. Kan biraa maal nu gaafate? Taayimii nu gaafate. Taayimii yeroo nu gaafatu yeroo maal hin jirre as keessaa faayinaal veelosiitiin hin jiru. Yeroo faayinaal veelosiitiin hin jirre kan nu fayyadu maalodha? Isa kanadha jechuudha. Kana yeroo fayyadamnu deeltaa R'n walqixa inishaal veelosiitii times t minus 1/2 gt square kana fayyadamna. As keessaa maal beekna? Inishaal veelosiitiin 0dha. Inishaal veelosiitiin 0 gaafa ta'u asitti kun 0 ta'a jechuudha. Kana booda minus 1/2 gt squarein walqixa deeltaa R ta'a. Kan nuti gaafatamaa jirru t kanadha. T kana qofaatti gammachuuf mee asiitii meeqaan baay'ifna? Mee 2 baay'ifna. Asiis 2 baay'ifna. 2 kun asii hin bada. Kana booda kan nu hafu minus gt square walqixa 2 deeltaa R'dha. Kana booda t kana qofaatti gammachuuf minus g'dhaaf irraa minus g'dhaaf minus g'dhaan bada. T squarein walqixa 2 times deeltaa R'n meeqa qabna? Deeltaa R'n negatiiva 10 qabna. Negatiiva 10 irraa minus g. G'n 9.8 minus 9.8 t square walqixa negatiiva 20 irraa negatiiva 9.8 negatiivni asii negatiivaan hin bada. Ruutti jala yeroo gashannu tiin keenya kuni 20 hiruu 9.8 ruutti jala yeroo ba'u meeqa ta'ee baha? Tiin keenya walqixa 1.43 sekendiidha. Kana egaa ikweeshinii keenya gargaaramne taayimii keenya akka kanattidha kan nuti argannu. Itti aanee kan inni gaafatu faayinaal ispiidii gaafachaa jira. Amma faayinaal ispiidii yeroo barbaannu maal goona? Yeroo taayimiin hin jirre kan nu fayyadu isa kanadha. Isa sadaffaa kanaa jechuudha. Isa fudhannee ispiidii ittiin barbaanna. Kanadha. Kanarraa maal barbaadaa jirra? Faayinaal veelosiitii. Faayinaal veelosiitii yeroo barbaannu maal jenna? Inishaal veelosiitiin 0 ta'a jenna. Kana 0 goona. Kanaafiyyuu faayinaal ispiidiin walqixa negatiiva 2 baay'isuu g'n keenya 9.8dha. Deeltaa R'n keenya negatiiva 10dha. Kana waliin baay'ifna jechuudha. Faayinaal ispiidiin walqixa negatiiva 2 baay'isuu 9.8 19.6 baay'isuu negatiiva 10 196 arganna. Kana booda v faayinaalii kana barbaaduuf immoo raadikaala jala gashannaa plus or minus under raadikaal goona walqixa plus or minus 196 raadikaala jala gaafa ba'u 14 meetir per sekendiidha. Amma egaa kan inni nu gaafate ispiidii jedhe. Ispiidii yeroo jedhu ispiidiin
Speediin walqixa meeqa ta'a? Poozitiiva ta'a. Kun plus or minus yeroo wantoonni raadikaalii akkasitti ba'anii plus or minus jennee deemu. Amma gaasitti speediin keenya poozitiiva malee ta'u 14 meetir per sekondii. Utuu veelosiitiin nu gaafate hoo? Veelosiitiin immoo walqixa negatiiva 14 meetir per sekondii jennaa jechuudha. Amma garuu kan inni nu gaafate speediidha. Speediin 14 meetir per sekondii jennee deebifna. Dirooppidii irratti akkasitti nu gaafata. Yeroo akkasitti nu gaafatu akka kanattidha kan nuti deebifnu. Dirooppidii kana irra dabarree thrown upward yookaan wantoonni yeroo ol darbatamanoo akkam akka isaan ta'an ilaalla. Kana asumatti xumurraa. Kanarratti immoo biirratti kan nuti ilaallu yeroo ol darbatamu. Yeroo nuti wanta tokko ol darbannu deebi'ee lafa bu'a. Sababa inni lafa bu'uu fi sababa harkisa dacheeti jenneerra. Kana keessatti akkamittiin gaaffii nu gaafata? Akkamittiin immoo hojjennaa? Gaaffii akkamii gaafataa kan jedhudha. Mee fakkeenyaaf initial velocitiin walqixaa 6 meetir per sekondii ta'u kan ittiin ol darbatame jechuudha. Ariitiin yookaan ispiidiin ittiin ol darbatame 6 meetir per sekondiidhaan ol darbatame tooppiirra yeroo ga'u yookaan maximum height iddoo kanatti maal jedhama? Tooppii jedhama. Tooppii kanarratti immoo maal ta'a dhufee final velocitiin 0 ta'a. Kan nuti beeknu jechuudha. Final velocitiin iddoo kanaa 0 ta'a. Gad darbees final velocitiin jira jechuudha. Hamma lafa bu'uutti jechuudha. Amma kanaafiyyuu kanaaf kana gidduudhaaf final velocitiin tooppii irratti 0 ta'a. Asirratti garuu final velocitiin 0 ta'u asii kaasee as yookaan maximum height kan nuti jennu immoo asii kaaseetu. Kana maximum height jenna. Asii kaasee iddoo kubbaan ol darbatame kaasee hanga lafaatti kan jiru fakkeenyaaf yoo 10 kenname 10 meetir yoo kenname akka kanattidha jechuudha. Gaaffii kan inni nuuf kennu zeroon upward jedhee ka'eetu akka kanatti yeroo inni nuuf kennu kan nuti beekuu qabnu initial velocitiin 0 hin ta'u. Ariitiin ittiin ol darbatamu jira. Sana booda tooppii irratti final velocitiin 0 ta'a. Kanarratti kan inni gaafachuu danda'u maximum height gaafachuu danda'a. Saatii inni ittiin asii ka'ee as ga'ee deebi'ee immoo iddoo kanatti deebi'ee gaafatamuu danda'a. Saatiin waliigalaa gaafatamuu danda'a. Asirraatii wanta baay'ee gaafatamuu danda'a. Mee warroota gaafatamuu danda'an keessaafi the time to get to the top. Saatii inni ittiin asii kaasee tooppii ga'u yoo gaafate. Amma gaaffii kanarratti taayimii asii kaasee tooppii ga'u barbaaduu fi kan nuuf kenname initial velocity, final velocity. Asii kaasee as delta r'n immoo hin jiru. Kan inni nu gaafate immoo taayimiidha. Taayimiin meeqadha? Kanadha jechuudha. Kan nuti barbaadu taayimiidha. Delta r'n hin jiru. Final velocity jira. Initial velocity jira. Giraavitiin jira. Humni harkisaa asii kaasee asii gadi deebi'uudhaaf isa fayyadu. Humni harkisaa 9.8 meetir per sekondii iskeeriin jira. Amma egaa foormulaa warra kana sadan keessaa foormulaa nuti beeknu keessaa kana fudhannaa jechuudha. Foormulaa yeroo delta r'n hin jirre nu fayyadu akkuma sila ilaalaa turre equation tokkoffaadha. Equation tokkoffaa keessa gashannaa jechuudha. Final velocity, initial velocity minus gt. Kanaafiyyuu final velocity keenya maal jenne? Asii kasii yeroo as ga'utti 0dha jenna. Dhaqee asti qabbanaa yookaan hin dhaabbata sana booda deemsa jalqaba. Walqixaa initial velocity 6 meetir per sekondii nuuf kenname. Hir'isuu g giraavitiin 9.8 meetir per sekondii iskeeriidha. Taayimiidha jechuudha kan nuti gaafatan. Taayimiidha. Kanaafiyyuu 6 kana negatiiva goones dabarfannaa. Minus 9.8 times t walqixaa kun negatiiva 6 ta'ee as darbaa jechuudha. Kanaafiyyuu t kana qofaatti mul'achuuf minus
9.8 over minus 9.8 kanaan bada taayimiin keenya wal qixa negatiivaan balleessine 9/9.8 0.6 sekendii arganna jechuudha. Saatii inni ittiin asii kaasee tooppii kee qofaadha kan inni nu gaafate. Kanaafiyyuu kanaan akkasitti arganna jechuudha. Taayimiin keenya wal qixa 0.6 sekend. Itti aanee biirratti maal gaafate? Find the maximum height. Egaa yeroo ol darbatamu gaaffii baay'ee gaafachuu danda'a. Inni tokko maximum height. Maximum height jechuun lafaa kaasee hanga tooppii kanaatti. Amma egaa fageenyi lafaa kaasee hanga kubbaa isa jalqaba ol darbatamuuf ka'e kanaatti jiru 10 meetiradha. Kubbaa kana kaasee hanga tooppiitti immoo hin beeknu. Deltaa R sila hin beeknu jennee yeroo deltaa R hin jirre hojjennee jechuudha. Amma immoo 10 kana erga qabaannee booda isa sila dhabne kana hojjennaa jechuudha. Isa sila dhabne kana arganneen booda walitti idaana. Kanaafiyyuu deltaa R kana barbaannaa equation lammaffaa gargaaramnee deltaa R keenya barbaannaa. Mee gabaabumatti deltaa R keenya argachuu fi equation lammaffaa kana fayyadamnee barbaaduu dandeenya. Deltaa R wal qixa initial velocity. Initial velocity nuti qabnu 6 meetir per sekendiidha. Times t. T amma nuti arganne 0.6dha. Kana booda minus 1/2 g. G keenya 9.8 meetir per second squareidha. Kana booda taayimiin 0.6 squareidha jechuudha. Kana salphifanna. Deltaa R wal qixa 6 baay'isuu 0.6 3.6 hir'isuu 1 irra 2 baay'isuu 9.8 4.9 baay'isuu 2.6 iskeerii. Kana booda deltaa R yeroo salphifannu 1.84 meetira arganna jechuudha. Deltaa R kan arganne. Asiitii immoo amma egaa deltaa R nuti arganne asii kaasee hanga asitti fageenya jirudha. Asii kaasee hanga asitti kan jiru immoo 10 meetira qaba. Kanaafiyyuu tooppiin yookaan maximum heightiin wal qixa deltaa R isa kana ida'u isa kanaati. Kanaafiyyuu 1.84 ida'u 10 meetiradha. Kan yeroo walitti idaanu 11.84 meetira arganna. Maximum heightiin keenya kana arganne jechuudha. Maximum heightiin keenya akka kanatti argama. Kana irratti hundaa'ee waan baay'ee gaafachuu danda'a. Kan biraan speed before hitting the ground. Yeroo lafa ga'u immoo v faayinaaliin iddoo kanatti immoo meeqa ta'a jedhee gaafachuu danda'a. Total flightii gaafachuu danda'a. Kanaafiyyuu equationotuma kana sadan gargaaramnee kan ilaallu kanatti fufnee kan nuti ilaallu thrown downward gadi darbachuu. Yeroo wanna tokko gadi darbannu kan ofitti gadi harkisuu humna harkisa dacheeti. Free fallidha. Kana booda akkaataa as keessatti yoo fakkeenyaaf gaaffii irratti thrown downward jedhee nu gaafate kan nuti beekuu qabnu iddoo kanatti initial velocity'n wal qixa 0 hin ta'u hin kennamaa jechuudha. Ariitiin ittiin gadi darbatamee jira. Kana booda mee fakkeenyaaf ariitiin ittiin gadi darbatamee 15 meetira per sekendiidhaan gadi darbatamee jedhee yoo nuuf kenname. Egaa gaaffii kanarra akka kanatti gaafachuu danda'a. A ball is thrown downward at an initial speed of 15 meter per second from the top of cliff. Asirraa kaasee kan inni ittiin gadi darbatamee ariitiin isaa 15 meter per second jedhee kana booda irratti what is speed and velocity kan inni gaafachuu danda'u speedii gaafachuu danda'a.
ispiidii, veelosiitii fi ispiidii gaafachuu danda'a. Kan biraan yeroo maalii jedhe? What is the speed and velocity of the ball 8 second later? Secondii taayimiin asitti nuuf kenname 8 sekendiidha jechuudha. Sekendii 8 keessatti jedhee itti aanee biirratti what is the distance and displacement? Kan biraa kan inni gaafachuu danda'u distance and displacement delta r gaafachuu danda'a jechuudha. Amma egaa asitti kan inni gaafate velocity and speedidha. Asitti immoo distance and displacementidha. Gravity walqixa 9.8 meter per second square jira. Mee kanneen gargaaramne mee v kanaa barbaadu. Kanaaf iyyuu yeroo delta r hin jirre speedii barbaaduuf kan nu fayyadu equation tokkoffaadha. Equation tokkoffaa kana fayyadamna. Final velocity walqixa initial velocity. Initial velocity keenya 15 meter per second achii gadidha. Ka achii gadi sababa ta'eefi maal goonaa negatiivaan fudhannaa jechuudha. Kanaaf iyyuu minus 15 meter per second kana booda minus asitti gravity keenya 9.8dha. Baay'isuu time nuti qabnu 8dha. 9.8 baay'isuu 8 78.4 negatiiva 78.4 negatiiva 15 hir'isuu 78.4dha. Final velocity keenya walumaa gala negatiiva 93.4 meter per second arganne jechuudha. Final velocity. Amma kan inni nu gaafate what is speed and velocity jedhe. Amma inni negatiivaan nuuf arganne kun maal nu ta'a? Velocity nuuf ta'a jechuudha. Kanumaan immoo speedii isaa gaafa ilaallu immoo speediin isaa maal ta'a? Positive ta'a jechuudha. Kanaaf iyyuu isa kanaa velocity jennaa jechuudha. Speediin isaa immoo maal ta'a? 93.4 meter per second ta'a jechuudha. Speediitti immoo velocity irratti negatiiva ta'a. Speedii irratti immoo positive ta'a jechuudha. Waa'ee velocity speedii kanaan dura sirriitti ilaalaa turre speedii negatiiva ta'uu hin danda'u. Kanaaf iyyuu kana ta'a. Itti aanee maal gaafata? What is the displacement and distance? Biirratti kan inni nu gaafate immoo what is distance and displacement? Distance and displacement. Kan inni gaafachuu barbaade asii kaasee hanga lafa ga'utti. Iddoo kubbichi darbatame kaasee hanga lafa ga'utti deltaa r nu gaafate jechuudha. Deltaa r nu gaafate. Deltaa r barbaaduuf equationii lammaffaa filannaa. Deltaa r walqixaa initial velocity nuti qabnu 15dha. 15 meter per second baay'isuu tiin 8 secondii qabna. Hir'isuu 1/2 g 9.8 baay'isuu t 8 square. Kana sadiffannee deltaa r keenya walqixaa kun walumaa gala 120 ta'a. 15 baay'isuu 8 120. Hir'isuu kun immoo 300 fi 13.6 walumaa gala kan hir'isuu kana kaalkuleetarii fayyadamtanii 433.6 meetira argannaa jechuudha. Amma deltaa r nuti arganne isa kanadha. Amma kan inni nu gaafate immoo what is the distance and displacement? Distance and displacement kan nuti ilaalaa turre deltaa r distaansiin s jennee displacement immoo s irraa kana qabdu jenna. Walumaa gala distaansii yeroo baafnu as keessa maal ta'a? Distaansiin daayirekshinii qabu iskaalaariidha. Kallattii maal?
fageenya waliigala deemamedha. Kanaafuu poozitiiva 433.6 meetiradha. Dispileesimentiin immoo negatiiva 433.6 meetira jechuudha. Kanaafiyyuu akka kanatti deebifnaa jechuudha. Deltaa R'n keenya distaansii irratti isa kanadha. Dispileesimentii irratti isa kana. Inni kun veektarii sababa ta'eefidha jechuudha. Negatiiva ta'uu danda'a, poozitiiva ta'uu danda'a, zeeroo ta'uu danda'a. Distaansiin immoo akkas ta'uu hin danda'u. Kana bal'inaan ilaalleerraa. Kanaafiyyuu bakka sadiitti kan nuti qoqqoodnee ilaallee isa kana fakkaata. Free fall motioniin kana booda haaraa isinitti hin ta'u. Kana malee baay'ee isiniif akka galu abdii guddaan qaba. Gaaffii kan gaafatu warreen kana sadan irratti hundaa'etu. Yookaan yeroo gadi darbatamu, yookaan yeroo ol darbatamu, yookaan immoo yeroo nu harkaa bu'u, yookaan yeroo gadhiifnu. Kana sadan irratti hundaa'ee kan gaafatudha. Sadan isaaniiyyuu suuta jedhetanii kan isin agarsiise akka kanatti irra deddeebitanii ilaaluu dandeessu. Ijoon immoo ikweeshinoota kana sadan. Wanti hundisaayyuu kan itti hojjetamu ikweeshinoota kana sadanii jalqabaa gaafficha adda baafachuudha. Sana booda ikweeshinii giivenii baafachuudha. Kamtu hin jiru, kamtu jira jettanii tokko tokkoon isteeppii an hojjedhe kanarra deemtanii hojjechuu dandeessu. Walumaa gala free fall kan jedhu kanan har'aaf qabadhee kanuma irratti xumureera. Gaaffilee free fall motioniidhaan wal qabatan immoo kanatti aansee hojjedhee kanan gadhiisu ta'a. Kanaafiyyuu warreen chaanaalii keenyaaf haaraa taatanii sabiskiraayib akka gootan isinin gaafadha. Sabiskiraayib nuuf godha. Kana malee koomenti godha. Sheer nuuf godha. Waliin gahaa. Yoo qeeqni jiraate, yaadni jiraate immoo nuun ga'uun dhiisina. Gaaffii garaagaraa yookaan wanti hojjetamuu qabu yoo jiraate immoo koomenti nuuf godha. Kanaafiyyuu waan nu dhaggeeffattaniif, waan daawwattaniif guddaa galatoomaa. Kanarraa asuma irratti xumurraa.